اللي دفيتو نمني نياچسee garaa gahe nuti hojjetee irratti arge waan ta'eef dubartii arabaati harki guddaan dhiirri jiru miti beeki harki guddaan hundi keenya walumaan beene yoo irra dhahuu barbaanne malee awwaara sobaa haqiqaa amma badee calaqqisuun dubartiin biyya arabaa arrabattiin si arrabsan homaan beektu hin qaroomne dubartii bultiif taatu miti sirnaaf taatu miti jedhu kana irratti duulaa sirreessaa maqaa kana sirreessuun ni danda'ama. Dhugaadha sin keessa namoonni 2, 3, 4, 5 jiraachuu danda'u. Namni beekamtii gurguddaa qabaaf waa balleessee maqaa dubartii biyya arabaa hunda dhahe rukute jiraachuu danda'a. Isallee ofitti qaba quba keessan qubni yoo fakkeenya daa'imni nama boccoore qeensaan kan nama waraanu ta'e yookiin boccooru ta'e qeensa muka cimaal quba isaarraan cirtu qeensa san irraa murta malee qeensa irraa ciraa warroota sin harkaa bahee waa baballeessullee uffata safuu cabsee kukkutaa jiru san qeensuma irraa ciraa ofitti qaba. Seenaa fuula dubartii biyya arabaa jedhan sammuu namaatti wali dursee dhufu gadi aantummaa tartiiba dhabuu sirna dhabuu san irra dalagaa sirreessa. Qur'aanaan eebbifamaatiin guyyaa akkanaa kana heddummeessa takka qofaan asin bahina heddummaa dhakoota. Dubartii biyya arabaa Dubaay jedha sagantaa qopheeffadha koottaa hifzii Qur'aanaatiin Qur'aana kattamuudhaan. Dubartii biyya Sacuudi Arabiyaa jedha koottaa dubartii biyya Kuwait jedha koottaa. Bifa kanaan maqaa dubartii biyya arabaa jedhu san gadaantummaadhaan kallacha uummataa babbarraa'isan haquu ni dandeessan. Kanaaf guyyaan kun guyyaa fakkeenyaa guyyaa warra of dhabe abdii kutate warra amma booda waan hojjedhu waan baradhu sammuun tiyya waan qeebaltu ana mileen cabee jira kufee jira jedhuufi fakkeenya guddaa ta'a. Sumayyaa guyyaan kee guyyaa barakaasii haa ta'u. Saahiba Qur'aanaa duniyaa gubbatti illee isaan dubbatte isaan nyaatte isaan dhuyde isaan kaate isaan ciifte isaan ilmaan ta'e dhiirran ummata Muhammad har'a barbaadan karra ardii guute kana miti waan suuraa dhiiraa fakkaatu waan dhiira fakkaatu shaangulliitii lafa guute kana miti qamanni Muhammad barbaadu dhiirran ilmaan dubartiin gazzaa nu deettu san barbaanna dhiirran dubartiin Suuriyaa deettu san barbaana dhiirran dhiira wayita jennu